Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune kan mirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofu Maraappi bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabeecha har'as barnoota haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee dhufee jira. Bilbila keessan yeroo hojii hojjettan, yeroo wantoota fiilmii adda addaa ilaaltan, yeroo nama kamiifiyyuu akka isiniif hin bilbille barbaaddanitti bilbila keessan akka namni isiniif hin bilbille akkam gootu? Akkamitti itti fayyadamaa jirtan? Bilbila keessan switch off gootanii cuftanii keessammoo akkan malee dhaggeeffatoo kan koo bilbila keessan irratti maal fayyadamtan? Fakkeenyaaf hojii irra jirtanii yookaan hojii hojjechaa jirtanii yookaan immoo bilbila keessanii fiilmii adda addaa ilaalaa jiraachuu dandeessanii yeroo kanatti namni kamiyyuu akka isin hin bilbille barbaadan bilbila keessan irratti bilbila keessan switch off gochuu yookaan bilbila keessan guutumaan guutuutti cufuun isin hin barbaachisu. Wanta har'a isinitti agarsiisu kana qofa yoo gootan bilbila keessan irratti namni kamiyyuu bilbiluu hin danda'u. Yeroodhaaf bilbila keessan namni kamiyyuu argachuu hin danda'u. የደወሉላችሁ ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም አከጀዱ አካታቲን bilbila keessan irratti nama bilbiltaniif argachuu hin dandeessan akka isiniin jedhu bilbila keessan akkaataan gochuu dandeessan isinitti agarsiisa kana karaa lamaan isinitti agarsiisa hanga dhuma viidiyoo kanatti nafaana turuudhaan barnoota gaarii irraa argattu jedhee yaada hanga dhuma viidiyoo kanatti nafaana tura gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in warroonni gara YouTube channel kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadhaaf viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqaba namoonni yeroo baay'ee dhaggeeffatoo kan koo bilbila isaanii switch off godhan jiranii sababni isaas wanta hin beekne bilbila namni na bilbilee jeeqaas yeroo kanatti hojii qaba jedhanii namoonni yaadan bilbila isaanii switch off godhu soo kun hin barbaachisu har'aan booda jechuudha dhaggeeffatoo kan koo bilbila keessan irratti daataas fayyadamuu dandeessan wifi's fayyadamuu dandeessan bilbila keessan irratti fiilmii adda addaa wanta barbaadan gochuu dandeessanii garuu akka namni isiniif hin bilbille gochuu ni dandeessan karaa lamaan isinitti agarsiisa tokkoffaa irratti dhaggeeffatoo kan koo kan isinitti agarsiisu bakka itti nama bilbiltan foon ka jedhu karaa irratti seenuudhaan ergasii immoo dhaggeeffatoo kan koo akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kana barreessitan urjii jettanii ergasii 21 ergasii urjii jettan ammas ergasii 8 5 7 ergasii immoo maslaal jettanii dhumarratti ergasii ni bilbiltan yeroo bilbiltanitti seemii lama bilbila irraa yoo qabaatan seemii keessan lamaanuu bifa nama isinitti agarsiise kanaan jijjiiruu dandeessanii ergasii immoo registration was successful isiniin jedha jechuudha ammaan booda dhaggeeffatoo kan koo namni kamiyyuu gara bilbila keessaniitti bilbiluudhaan isin argachuu hin danda'u bilbili keessan bilbila nama kanaa argachuu hin danda'u jedhaan jechuudha namni kamiyyuu isiniif bilbiluu hin danda'u jechuudha gonkumaa isin argachuu hin danda'u bilbilee isin garuu daataa keessan fayyadamuu ni dandeessan daataa keessan bantanii jechuudha wifi itti fayyadamuu dandeessan akka barbaadanitti bilbila keessan irratti wanta barbaadan intarneeta wanta barbaadan fayyadamuu ni dandeessan dhaggeeffatoo kan koo wanta kanas ofirraa hiikuu yeroo barbaadan akka namni isiniif bilbilu godhuudhaaf immoo bakkuma itti nama bilbiltan kanarra seenuudhaan ergasii immoo urjii jettanii akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kanatti 21 ergasii immoo maslaalii jettanii jechuudha ergasii ni bilbiltanii seemii irratti hiitan irratti ni bilbiltu yeroo bilbiltan haala kanaan dhaggeeffatoo kan koo service was enabled isiniin jedha jechuudha servisiin keessan bakka deebi'ee jira ammaan booda namni kamiyyuu isiniif bilbile isin argachuu ni danda'a jechuudha kanaafiyyuu yeroo kamiyyuu dhaggeeffatoo kan koo namoonni bilbilanii yeroo isin jeeqan yeroo hojii irra jirtan ta'uu danda'a yeroo biizii taatanitti haala kanaan bilbila keessan switch off osoo hin godhin yookaan bilbila keessan guutumaan guutuutti osoo hin cufin haala kanaan akka namni isiniif hin bilbille gochuu ni dandeessan karaa lammaffaa immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffatoo kan koo salphamatti namoonni baay'ee wanta kana ni beektan jedhee yaada bilbila keessan switch off gochuun hin barbaachisu bilbila keessan iskiriinii isaa qabdanii qofa akkana gad harkisuudhaan ergasii immoo dhaggeeffatoo kan koo akkuma asirratti argartan flight mode ka jedhu jira akkuma asirratti isinitti agarsiisaa jiru jechuudha mallattoo xiyyaaraa kan fakkaatu kan ofirraa qabu kana irratti kilik gochuu dandeessanii bilbila tokko irratti immoo air mode jedheetiin dhufa anarratti flight mode jedha so sime kana dhaggeeffatoo kan koo ofirraa cufuu ni dandeessan neetworkii guutumaan guutuutti ofirraa cufuudhaaf kan isin gargaarudha seemii keessan cufuudhaaf kan isin gargaarudha ishee irratti kilik yeroo gootan isheen gara magariisaatti jijjiirama mallattoon kun asirratti isiniif ba'a iskiriinii bilbila keessan irratti yeroo kanatti gara magariisaatti yeroo jijjiiramu dhaggeeffatoo kan koo bilbila keessan irratti namni kamiyyuu bilbiluudhaan isin argachuu hin danda'u flight mode ta'ee jira barachuu yeroo barbaadan immoo flight mode ka jettu yookaan immoo air mode ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan mallattoo xiyyaaraa kan ofirraa qabdu ergasii gara daalachaatti jijjiirama yeroo kanatti neetworkiin ni banama seemiin keessan on ta'a jechuudha inni kun seemii on godhachuu fi off godhachuudhaaf isin gargaara egaa haala kanaan dhaggeeffatoo kan koo steepii kanneen lamaanitti fayyadamuudhaan bilbila keessan irratti namni bilbilee yeroo isin biizii taatan yeroo isin hojii harkaa qabdanitti akka isin hin jeeqne akka isin hin rakkifne gochuu dandeessanii bilbila keessan irratti garuu fiilmii adda addaa ilaaluu dandeessan wanta barbaadan gochuu dandeessanii itti fayyadamaadha barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba warroonni YouTube channel kanaaf hanga ammaatti maatii hin ta'in subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaa viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqaba yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina horaa bulaa